Welcome jennee jirra baga gara channelti nagaan deebitanii akkuma beekamu yeroo darbee waa'ee video darbe keessatti artificial intelligence maal kan jedhu ilaalleen turre artificial intelligence maalummaa isaatii fi akkasumas impact inni uumaa jiru fi information tokko yaalee turre so har'amootu artificial intelligence makanaayyuu barachuu ni dandeenya kan jedhu ilaalaa jechuudha. Yes, artificial intelligence barachuu ni dandeenya. Barnoota kana artificial intelligence mootu yookiin mooto AI software developer namtu barbaadu karaa kam akka deemu qabu gabaabinaan waliif ibsinaa jechuudha. So turtiin keessan waliin haa ta'u. Artificial intelligence yookiin mootu AI jechuudha. AI namni baratu barbaadu jalqabbiirra kan ta'uu qabu programming mayyuu understand gochuu qaba yookiin mootu programming waan jedhamu basics isaa fi wanta tokko beekuu qaba jechuudha. Programming yoo beekte programming kan keessa garaalee hedduu wantoota hedduu barachuu dandeessaa jechuudha. Programming kana erga beekte booda AI illeen program goota yookiin code goota waan ta'eef jechuudha. Programming kana keessatti programming kana cinaatti mootu AI basics illee baratu jechuudha. Jalqabbiirratti ta'uu qabu. Maths waa'ee AI tiin wal qabatu barachuudha. Kanaafuu understanding programming AI basics fi maths jalqaba waan kanneen sadiin hubatuudha jechuudha. Feesiin tokkoffaan yookiin immoo jalqabbiin AI barachuudhaaf godhamu keessatti jechuudha. So feesii jalqabaa kana keessatti maaltu baratama yoo jenne feesii jalqabaa kana keessatti programming language akka Python barannaa jechuudha. Python wanta programming language AI ittiin dalagamu kan keessa isaa mootu framework adda addaa qabu. So library adda addaas of keessatti hammatee wanta AI barbaachisu hundaayyuu cufa akkaataa itti haala mijataa ta'een inni dalagame. So Python programming kana barannee basics isaa fakkeenyaaf Python programming kana keessa wantuma akka loops, function, linear algebra maal kan jedhu baratamaa jechuudha. Feesii jalqabaa irratti variables dan isaa kan inni gaaf hubanneetiin hin jenne sanbooda gara itti aanutti ceenaa jechuudha. Kana mootu isaa baranne kan jedhu gara W3 school kan jedhu gara steemneetiin platform sanarraa barachuu dandeenya jechuudha. Wantoota basic ta'e kan inni akkasumas Python for everybody kan jedhu mootu Coursera irra ni jira. So Python achirraa barannaa jechuudha feesii jalqabaa irratti. Tole erga Python baranne maaltu taana? Python baratte jechuun ati artificial intelligence yookiin mootu AI hojjetachuu miti. Suni programming language fayyadamteetiin artificialitiin hojjetu basics isaa baratuudha malee isuma barateetiin AI baratachuu miti. Purpose hedduudhaaf kan oolu Python. So Python eega baratte yookiin immoo iddoo itti Python hojjettu kana iddoo itti AI dalaguuf si barbaachisu kana erga baratte booda Python kan itti aanu wantoonni Python embaytoonni AI kooriidhan AI jechuudha. Kan fakkeenyaaf kanneen akka machine learning baay'ee murteessaadha. So feesitti itti aanuti machine learning yookiin immoo ML kan jedhamu sana baratanii jechuudha. Machine learning kana keessatti mootu supervised unsupervised waan jedhamu jira, reinforcement waan jedhamu jira, akkasuma algoritmiidhaan adda addaa. So wantoota hedduutu jira. So machine learning kana baratamaa jechuudha. Machine learning kana barachuudhaaf mootu eessa yookaan jettee machine learning Google machine learning yookiin immoo Google ML crash course kan jedhu barachuu dandeessanii jechuudha. Inni kunis wantoota hedduu keessaa qaba. Linear algebra waan akkasiisanii hunda freedhaan barachuu dandeettu jechuudha. Learning kana jalatti mootu projectiidhaan isin practice irra godhuu qabdan keessaa projectii akka house price prediction fa'aa akkasumas wantoota tokko weather tokko fa'aa akka gagas godhu fakkeenyaaf projectii akka spam email dictator fa'aa. So wantoota projectiidhaan kan irratti hojjetaa deemuun mootu barnoota programming keessatti baay'ee murteessaadha. Keessattuu barnoota AI irratti wanni hundinuu practical ta'aa deemu waan qabuuf jechuudha. So kooriin ta'an booda egaa machine learning barannee booda amma journey kenna gara AI programmer ta'uu waan ta'eef journey kenna itti aanu machine learning egaa hubanne booda Alright, ega machine learning barannee geessanii booda kan itti aanu deep learning and neural network hubachuu qabna jechuudha yookiin immoo barachuu qabna. Deep learning and neural network kana jalatti fakkeenyaaf neural network yoo ilaalle neural network jalatti neural network activation function isaa CNN yookiin immoo convolutional neural network kan jedhamu jira yookiin immoo ammas RNN yookiin immoo recurrent neural network kan jedhamu jira. Kana neural network waliin wal qabsiisnee barachuu dandeenya jechuudha.
So isa kana mootuutu wantoota fakkeenyaaf tuulsii nuti fayyadamneetiin wantoota kaniin barannu tuulsii akka PyTorch kan jedhamu jira kan dhaabbata Metaati, TensorFlow akkasumas Keras kan jedhamullee jira jechuudha. Deep learning kan mootuu bakka irraa barachuu dandeenyu deep learning specialization andro kan jedhu andro energy kan jedhu koorsii irraa argachuu dandeenya jechuudha. Okay, amma akkanatti artificial intelligence barannee jira jechuudha. Garuu specializing goone. So hanga ammatti wanti baratamee sadarkaan barnoota artificial intelligence imalli laalaa ture tokkoffaa irratti programming fundamental isa barachuudha, AI basics barachuudha, tensor mathematics barachuudha jechuudha. Kan mootu Python irratti hundaa'a. Python baratameen eega Python baratame booda gara machine learning singeesse, machine learning eega baratame booda mootu gara deep learning and neural network singeesse jechuudha. So amma gaafa kana sadee wal biratti baratanii jirtan AI irratti baay'ee master taatanii jirtanii jechuudha. So garuu mootuu hojiidhaafis wantoota adda addaatiif bakka isin irratti isin xiyyeeffannoon godhuu qabdan specialize gochuudha jechuudha. Specialize gootaniitiin wanta tokko basmaadhuma sanarra deemuun ni danda'ama jechuudha. Okay, barnoota kana egaa specialize gochuudhaaf fakkeenyaaf natural learning process irratti specialize gochuu dandeettu, natural learning process irratti mootuu chatbotiidhaan adda addaa hojjechuudhaan ammallee sentiment analysis fi kan kana fakkaatan irratti gochuu dandeettan jechuudha. Kana mootuu fakkeenyaaf Hugging Face fayyadamuu dandeessu libraryidhaanii kan itti jiru mootu computer vision irratti specialize gochuu dandeettu. Computer vision kana jala mootu object classification jira, akkasumas image classification jira, akkasumas object detection jira. So computer vision irratti mootu wantoota akka kennanii yookiin mootu OpenCV fayyadamuudhaan computer vision irratti specialize gochuu dandeessu. Kan biraa mootu irratti specialize gochuu dandeessan reinforcement learning irratti. Reinforcement learning kan mootu agency environment fi akkasumas learning waan jedhamtu jira. Isaan kan mootu kan fayyadamuu dandeessan OpenAI Gym kan jedhamu fayyadamuu dandeessan jechuudha. So kan itti aanu mootu maali? Kan itti aanu amma kanatti isin specialize gootanii jirtanii erga specialize gootan booda ammootu kara projectii adda addaa real world irratti projectii keessan portfolioodhaaf akka isin tolatti filatanii wanta irratti specialize gootan saniin filatanii projectii adda addaa dalaguudha akka portfoliotti qopheeffatu qabdu jechuudha. Isa kanas gara GitHubiin publish gochuu sirriitti internship fa'aa keessa seenu internship keessa seenaniitiin muuxannoo more real world irratti argatama waan ta'eef kana malees karaa developers community adda addaa keessa join gochuudhaan hojii illee barbaadamuun ni danda'ama jechuudha gaafa portfolio fi sirriitti cimsatan. So kana mootu sirriitti CV fi gara LinkedIniin gara project per projectii argachuu danda'ama, mallaqa guddaadhaan argachuu ni danda'ama. Projectii irraa argamee booda yeroo isin biyyattii keessatti haala isin biyyataa keessa dalagitu hojii kanneen isa kana mallaqa waggaatti annually waggaatti namni AI irratti AI developer ta'e $130 $130 hanga $179 amma keessa studying kan jiru namni waggaatti hangas argachuu danda'a jechuudha. Imagine biyya Afrikaa keessa teessee keessattuu biyyoota ambaa irraa yoo waan kana argachuu kan dandeessu ta'e like ni hojjeta atummaanuu miliyoonera lafarra deemu jechuudha. So kuni baay'ee advantage guddaadha. Wanta yeroon isaa hin ganne AI jechuun immoo yeroo ammaa kanatti wanta yeroon isaa hin ganne teknooloojii ammarraa waliin eegalte ammarraa waliin tarkaanfachuu dandeessu jechuudha. Wanta hedduu namatti toludha. Digrii kee diploomaa kee PhD profeesarate kee hin barbaadu 12 fixee miti dubbiin. Skillii kana qabda moo hin qabduudha. Projektiin ati irratti hojjettee hin jiramoo hin jirudha. San booda ati biyya Itoophiyaa keessa teessee biyya Afrikaa keessa teessee biyya Arabaa keessa teessee hojii biyya Awurooppaa fi biyya Ameerikaa irraa hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Gaafa doolaaraan achirraa hojjetamu doolaara gara biyya keetiitti galchita. Kuni guddina biyya fida. So ofii keetii mootu taaksii gurguddaa osoo hin kaffaliin biyyoota Ameerikaa keessatti yoo kan hojjetu ta'e namni achi jiru garuma taaksii deemaa kun garasuma deema doolaaraan argatee doolaaraan baasaa jechuudha. Advaanteejiin biyya Afrikaa keessa teesseetiin hojjechuu kuni mootu akka ati doolaara fakkeenyaaf yoo doolaara 1,000 hojii koo hojjettu $2,000 yoo hojjettu ta'e ati taaksii maal jedhee wanti sirraa baay'ee muramu jiru maybe transaction maallaqi yeroo gara akaawuntii keetiitti bu'u qofa maallaqaatti waan jechuudha. Kun immoo like wantuma jiru nuuf wanta guddaa ta'uu danda'a garuu wanta jarri projektiin jarri achirraa hojjetu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Jaraaf kana kafaluun baay'ee xiqqaadha. Kanaaf carraalee kanneen itti fayyadamnu nagaa hanna tura subscribe gochuudhaan qaxay video itti aanu akka isin bira gahu godha nama birootiifis share gochuun dagatinaa galatoomaa nagaa tura.